Ministeerri muummee Abiy Ahmed humna Itoophiyaarra darbee haga fiixee Mitswaa fi Somaaliyaa tiksuu danda'u ijaareera jechaa jiru. Dubbiin kun Eertiraan gammachiifne dibbee waraanaati jechuun deebisteetti. Agarsiisi waraana Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti mul'ate ergaa dabarsees qaba. Dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmed waan ijoo lama yeroo adamaa jirutti dhaga'ame. Tokko kaaba Itoophiyaatti waraanni ka'uu malaa jedhamee yeroo sodaatamettidha. Kan lammaffaa fi inni ijoo biraan immoo yeroo keessumoonni dureewwanii fi dippiloomaatonni garaagaraa gara Itoophiyaa imalaa yookiin marmaaraa jiranitti dhaga'ame. Dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmed maaliif amma dhaga'ame? Ergaan isaanii maal akeeka? Viidiyoo kana keessa ilaalla. Dubbiin ministeera muummee Abiy waan danuu akeeku malaa jedhu xiinxaltoonni yeroo ammaa gaanfa Afrikaatti waan danuutu deemaa jira. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa guddoon immoo Itoophiyaadha. Itoophiyaan guddoo taatus waan ulaa ishee qaban isheen hin qabne tokko ulaa galaanaati. Bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed waggoota lamaan darban gaaffii ulaa galaanaa cimseetti dhufeera. Sababa kanaan Itoophiyaa fi Eertiraan walitti bu'uu danda'u? Ammas taanaan ani lolatti lixoodhee yaadu. Lolatti linnaan kun anaa fi dadhabina kun maaliif waan haaraa miti. Kana dura wallollee waan ta'e beekna. Eertiraa wajjinis wallolleerra, Tigraay TPLFis wallolleerra. Yommuu lolli kun lamaan kun turanii saba hammam akka fedhamne ikoonomiin keenya hammam akka laasha'e beekna hundumtuu. Garuutuma kana beekanii kun biyya fagoo miti. Ollaadhumatti waan ta'e waan akkasiitu beennu callumannee immoo waan haaraa jalqabna jechuun anaa fi karaa dippiloomaasii irratti waan gaarii natti hin fakkaatu. Maaliif nama fixuu ta'a malee haala amma jiru humnaan naqanii biyya tokko qabachuun numa danda'ama. Tiyooritikaalii dhattee wal loltee mootee immoo nagaa fiduun immoo waan biraadha. Garuu haala amma jiru kana keessatti lola kaasuun kun waan tokko faayidaa natti hin qabu. Ani immoo ammas taanaan lola kanatti qophaa'aadha. Wal lolee yaaddooma afaanumaan wal qoccolu natti fakkaata. Akkan fedhutti akkan yaadutti. Tarii maaltu ta'uu qaba akka isaa walitti hin buune? Walitti haasa'u. Waliin haasawaan irruma deddeebi'een dubbadha yeroo baay'ee. TPLF amma lola barbaaduun waan tokko faayidaa hin qabu. Dhaabuma turre jira. Mootummaas dhaqee TPLF rukutadhee sabumatu miidhamas kun TPLF wajjin. Eertiraa wajjin ta'e immoo ani diiteelii keessa dhaquun barbaachisu. Biyya lafaa kana keessatti saba Itoophiyaafis saba Eertiraafis kan isaan caalaa walitti dhiyaatu hin jiru. Saba Itoophiyaa fi saba Eertiraa caalaa kanatti dhiyaatu hin jiru. Saba Eertiraa fi immoo saba Itoophiyaa caalaa kanatti dhiyaatu hin jiru. Eertiraan waan Itoophiyaadhaa fi waan guddaa ta'e waan barbaadamu qabdi. Neemingilii asabii kana qabdi. Isheedhaaf ziiroo bu'aa tokko kan hin laanne. Itoophiyaadhaaf immoo bu'aa guddaa kan qabu qabdi. Eertiraan immoo waan isheen of hin qabne Itoophiyaan waan guddaa waan laachuu dandeessu baay'ee qabdi Eertiraadhaaf. Kana nagaan ta'anii fixuun lamaanuuf sabnis hin dhumu. Ikoonomiis immoo gaariidha. Kana fuudhanii utuu haasa'uu danda'an lolatti deemuun kanaaf waanuma namni nagaan hojjechuu irra jiru miti kuni. Gaaffiidhuma ulaa galaanaa kana guyyoota muraasa darban ministeera muummee Abiy Ahmed dureewwan Itoophiyaa daawwatanitti dhiyeessaa turan. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan torban darbee Finfinneetti imalanii ministeera muummee Abiy Ahmed wajjin wantoota mareetan keessaa tokko dhimma ulaa galaanaati. Turkiin dhageettii isheedhaan fayyadamtee gaaffiin Itoophiyaa akka deebi'u akka tumsitu bulchaan Itoophiyaa gaafataniiru. Jiilli Saawudiis irra deddeebiin gara Itoophiyaa imalaa jira. Ajandaawwan marii kanaa keessaa tokko dhimma galaana diimaa ta'uu akka danda'u ni tilmaamama. Egaa dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmed erga dureewwanii fi dippiloomaatota biyyoota garaagaraa wajjin mareetan booda dhaga'ame. Kanaafuu bulchaan Itoophiyaa gaaffiin ulaa galaanaa gaaffii dhiifnu miti, gaaffii of duuba itti deebinuus miti jechuun ergaa waan dabarsuuf yaadan fakkaata. Egaa daawwannaa aangawoota kanaa boodadha. Ministeera muummee Abiy hundeeffama waggaa 65ffaa ajaja duula addaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti yeroo kabajametti kana kan dubbatan. የኛ ዝግጅት Qophiin keenya guutuu Afrikaatti nagaa mirkaneessuuf, guutuu Afrikaatti badhaadhina mirkaneessuuf, biyyoota naannicha keenya keessa jiraniif abdii, hirkoo fi gaachana ta'uufidha. Kanaafis jecha leenjii waraanaa lafoo gaara fi lagatti gochaa turre har'a gara galaanatti kan ol guddisne. ዛሬ ወደ ባህር ያሸጋገርነው Amma gaaffiin ijoo dubbiin isaanii maal akeekaadha? Amma maaliif ta'e? Itoophiyaan kana dura biyya jabduu baha Afrikaatti ilaalamti. Keessumaa nageenyaan. Haa ta'u malee rakkoo nageenya keessoon Itoophiyaan bakka duriin jirtu jedhu xiinxaltoonni. Mootummaa yaada kanan fudhatu. Inumaa hidha Abbayyaa ijaaruun milkaa'ina guddaadha.
dubbiin tottoleeraa jedha. Itoophiyaan waggoota dheeraaf nagaa kabachiisuuf loltoota biyyoota garaagaraatti ergiteetti. Maqaa gaariis itti horatteetti. Bulchaan Itoophiyaa kanatti cimsuu barbaadu. Itoophiyaan ammallee biyyarra kan darbee gaanfa Afrikaa tiksuuf ergama baachuu akka dandeessu yaadni isaanii tibbanaa kun ni akeeka. ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮችን Fiixee Somaalee hanga fiixee Mitswaatti ummatoota obbolaa deeggarree shorkeessummaa galaana irratti qunnaman dhaabsisuuf naannawa keenyatti badhaadhinaa fi misooma mirkaneessuuf Itoophiyaaf qofa osoo hin taane humna buleessa naannichaaf gahaa ta'e teekinooloojii hidhate teekinooloojii kan fayyadamu dirooniin sakatta'u gosa diroonii kaamikaaziin dahoo kan diigu dahoo qofa osoo hin taane bakkeewwan tarsiimoo ta'anitti jaarmiyaa aanawwan nagaa qabanitti waraana itti mudduu fi waraana gabaabsuu Itoophiyaan waan ijaarteef biyyoonni baha Afrikaa guutuu biyyoonni Afrikaa guutuun baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Jaarmiyaa kan ijaarru humna leenjii addaa fudhate kan ijaarru naannawa keenyatti lollii fi shorkeessummaan akka hin uumamneef yeroo mudates yeroo gabaabaa keessatti goolabuuf. በከባቢያችን ውጊያ በቀጠናችን በከባቢያችን ሽብር እንዳይፈጠር ነው። ሲፈጠርም ባጠረ ጊዜ ለመቋጨት ነው። ኤርትራን ከናፍ deebii kenniteetti. Agarsiisa waraana Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti mul'isee dubbii barbaachaadha jechuun qeeqxe. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaana Gabra Masqal wanti mul'ate humna agarsiisuun dubbii barbaaduudha jechuun dubbatan. Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota lamaan darban tokko sakaaniin waraana irratti kaasuuf jechuun walimataa turaniiru. Inumaa dubbiin ministeera muummee Abiy Tibbanaa yeroo biyyoonni lamaan walitti bu'iinsatti ce'uu malu jedhamutti mudate. Wanti biraa dagatamuu hin qabne dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmed kan dhaga'ame yeroo gaanfa Afrikaatti keessumaa biyyoonni humnoota gidduu yookiin immoo miidil paawars jedhaman hidda fageeffachuuf sochii yeroo cimsanitti dhaga'ame. Biyyoonni kun galaana diimaa qarqara maandhee waraanaa ijaaruu akkasumas immoo biyyoota galaana qarqara jiran waliin hariiroo akkaan jabeeffataa jiru. Itoophiyaan keessumaa karaa dubbii ministeera muummee Abiy Ahmed galaana diimaa hin tikfannaa fagoodhaa dhufee kan nu eeguun barbaannu waan jedhu ergaa dabarsuufis kan yaadan fakkaataa jiru xiinxaltoonni. Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kenniteetti. Kanaan morkattuun ishee ijoo Turkiin immoo gammachuun qabdu. Yuunaayitid Arab Emireet, Saudi Arabiyaa, Iraan, Raashiyaa fi kaan gaanfa Afrikaa kanatti sochii isaanii cimsaa jiru. Itoophiyaan galaana diimaatti ba'uun qabasa jettu biyyoota cimsanii morman keessaa tokko Eertiraadha. Kaan immoo Masriidha. Biyyoonni lamaan Itoophiyaan qarqara bishaaniin jirtu dhimmi galaana diimaas isheen galchuu jechuun adeemsa biyyattii kanaa cimsanii qeequ. Gaaffiin biraa xiinxaltoonni kaasan Itoophiyaan nageenya ishee mirkaneessinee isa kam gaanfa Afrikaatti galaana diimaa tiksii jedhanii kaasu. Dhimma kanarratti si yaada akkamii qabdu?